namurtee sadhiiraaf fajjeessu maaliifi kaayyoo koo sarra godhee hojii koo sarra godhee bor wajjiniin guddadhaa jedhee hundumaa isarra godhee tanidha yookaan karaa amantiitiin na goyoomsuu danda'a yookaan karaa jireenyaatiin na goyoomsuu danda'a hundumti keenya iyyuu dubartoonni keenya dadhabdoota nuti waan beeknu hin qabnu nuti innaa nuti keessaan rakkina keenya walitti mannee innaa nuti sagalee walii qabnu haizoo bichaa miti maaf gadi baamne waliin gorsinu har'a warri ijoolloonni sagalee mucayyoo kana ol baasanii bosotaa jiran kun kaleessa sashiin jettee akkatti machaa turte akkana dhabe jennee maani wal biraan ga'uu dadhabne yeroo rakkinni bichaa nurra geesse gadi baanee dubbanne kun asirra dhugumayyuu walitti wanyaa asirra namni nu beeku hin jiru rakkina mana hormaata rakkina haadha jiru nuti aarsamee kaffallee tasgeenye dadhabnee tasgeenye har'a dhuguma suura ishee jasirra goonee ta'eerraa boonya har'a suura ishee bira faayireerra goonee irraa boonya har'a ammoo namni nu bukkee dhaabatee illee reeffa dhiisaatee asariin goodaatti nu nyaatu namni nurraa dubbatu hin jiru dhiiraa fi maafaniin juune nan du'a eenyeeni Edemu mucaan kun immoo nu bukkee hin jiraanne edde mucayyoo kanarraa dhimma hin qabaanne namni faana gadi ba'ee hin dubbatu hin beekachiiti mucayyoo kana eshi edduma hojii gaafachuu yoo dhattee sabira eshi gadi ba'ee hojii gaafachuu dhufte na bira shanyee dheera jedhee maamni bukkee dhaabatee eshi edduma iyyuu immoo biyya ormaa keessatti namni walitti dhiyaachuuni Hurumu taanii yookaan immoo hamarmayyuu taanii namni biyya ormaa keessatti wal baqatu soo hin jiru akka arginetti fuula keenya wal ilaalle nagaanne wal gaafan ishiidhumaaf gadi ba'ee biyyattiinoo biyya salphooti biyyattiinoo lammii biraati mucayyoo kana kaleessa nan beeka har'a maal taate jedheen bukkee dhaabatee maaf hin dubbanne eessa raqeetu Dhiirri biyya kana keessa jirtu hundumti ishiitu sobduudha. Kaleessa immoo qimamii mana madaamii jedhu rakkinni tokko dhufe otoo beera kiristaanii tokko gubate qimamii mana madaamii eessa jirtu dhamee sagalee nuti ta'a har'a immoo sareen edda nu nyaata duunetti eenyu nu shanii ani maatii keenyatti reeffa keenya har'a maa boonni har'a maa comnee as gubbaadhaa ijjina biyyittiin biyya salphooti biyyittiin biyya hormaati. Walgoyyoom sofanii walchaatuun kun nuufin ta'u keessa al tokkoon dubbadha kan akkuma dursi dubbachaa ooltanii dubbiin ittiin karaa ittiin furmaata barbaadu malee dubbiin baay'atti farriitti feeni kan ishii duute akkaatatti reefi boodarra ittiin biyya galu qopheessuudha ammaaf suura ishii bosotuun namoonni sagalee shayyatti illee ol baasan illee dogoggora guddaa qabdu osoo guyyaa gaaf sanaa sagalee taatanii jiraattanii irraa dubbattanii kun irraan ga'u dhaamsan odoon gara dubbii yoo dubbii kuutiin darbini dhaamsa obbolaa kootiif shamarran kan isiniif dhiira gantuun takka kan akkanaa kun sin cannatti taanan waan biraa dhabdan billaa dhabdanii Cinaashi irraa muraa jechuudha dhugaa dhiira gantuu dhiira galuu akkanaa jechuudha cinaashi irraa mura morma shirraa kutaa ofii keessanii qofaa duwina siigale maaliif kophaa keessan du'a filattan ani badee haraddaan hin margiin jette yarreen siigale diinoo fi conkolaasanii oduu conkolaanii nama naarsu bar ani dhugaa oduu mucaa sajjeeste Ofiifis duuta jiraatti amma nan qoccaamu amma nan aarsus amma nan gubus inni kaanaaf Amma wanni guddaan dhugaa keeti qarshii 15,000 kan ishiir dhiira kana warri murii taraa yeedhaan akkana gochaa dhaggeeffadhaa dursa nam tokko toontu murii irratti dubbachuu qabu tulamtitti immoo jedha maqaashi deebii lammaffaati murii tarri amma muriitti qabdee kun sirrii miti dhiira akka kanaa dhiira qoshaasha dhiira akkana anamaan ta'inaan dhiira miti mataa kiyya dhiira qoshaashaa akkana dafqa shamarranii nyaate shamarran biraa irratti immoo dandaraa jarajjaree mana kaa'e ammoo kan ta'e mucoon kun mana isaa dhaqxeetti shamarran biraa darbachuu dandeessi maal hedduu maal kana dubbata amma garuu mucaan kun biyya galaa biyya keessa jira miti wallaggi fagoo miti badha ameerikaaf fagoo miti fageessi hin daangessu kutannoo sin barbaachisa shamarran keenya kutannoo qabaadha
waa'ee baay'inaa dhiisaa baay'ina qabu namni shan namni ja'a kutate taanan gumaa mucoo kanaa hin ba'a. Akkamitti ba'a yoo jettan wallaggi fagoo miti bira ga'a. Sigalee bira ga'aa jirra waan ta'eef maatisaa lafa maatisaa bira ga'aa jirra. Eessatti gala rakkoon hin jiru boruun qala miti mucaan kun abbaan isaa hin du'a haati isaa hin duuti miti fira qaba obbolaa qaba miti. Ani wallaggaa ni shawaa jettanii yakkan dalagina dargaggoonni keenyas. Bakki tol kutannoon jiraate taanaan laphee barbaachisa. Lapheen jiraate taanaan fageenyi hin dhibu garaan jiraate taanaan fageenyi hin daangessu. Kanaaf suura mucoo maxxansuun homaa nuuf fayyadu. Karaa ittiin guyyaa reeffi ishii galadhan reeffi ishii galchuu bichaadha. Gargaarsi hin gootan. Sini gale dabka keetan kan jiru tokkos haa ta'u gallakkisanii fi reeffi maatiidhaaf akka galu. Waa'ee obboleessa qabduu ishii maatiidhaaf hanga baamtu ani eenyudha ati eenyudha. Si gale afaan tokko dubbanne dhiirri tokko walummaa afaan bichaa miti bara. Inni irra sirra ga'e borus immoo sirra ga'a. Inni ishaarra ishii irra ga'e borus sirra ga'a. Ani shamarran tokko karaa hin taane obboleessi tokko yoo miidhe natti hin tolu. Obboleessi tokkos immoo shamarran karaa hin taane yoo miidhe natti hin tolu. Si gale arra eenyutu maal la godha jedhee obboleessa hin qabdu jedhee hicciitii duuba qorateetoo maal shii maal la godha jedhee firishiin firan qabdu itti naa qabdi jedhee mucoo kana niisise yoo ta'e mucoo kana ajjise yoo ta'e ana mataa kootu baasa bara. Si gale maal jennaan rakkoon qabu isa kana. Maatiin akka seera hadaa akka seera gadhaatti akka seera tuulamaatti macaaf tuulamaatti maatiin isaa nuu to'atamuu qaba. Maaliif baafna yakkamaan maatii isaa yoo qabame mucaa kanaa dhiyaata waan ta'eef. Sigala malee nuti biyya jirraa jedhina fagoo jirraa jedhina garuu dargaggeessa hin goyyoominaa badalai bakka agartan miti bifa isaa kan hin beekne. Abbasa kan hin beekne haadha isaa kan hin beekne lammaffaa gaa'ela ittiin galina jaalatina arra akkasitti qoostee hundi ishii kaan qoostee liivi kana gubbaarra waan biraa dubbata. Kanaaf yaadni nuti jiru qaayyoon nuti qabsoo mucaan kunii fi maatii mucaa kana manni mucaan kun mana ijaarrata yoo ta'e isa kana waratamuu qaba. Karammoo hambaasni Itoophiyaa fi hambaasni Dubai waliin hojjetanii inni kun rakkoon qaburra geenyerra isa kana deemaa jirra. Wanti ta'e immoo arruma kaayee arruma tokko hin ta'u hin qabama mucaan karaa mucaa dhiisa hin qabama garuu suura isaa maxxansuun ni sina torban takka bichaa hin haasa'ina amma dhugaa mucoo kanaa bahutti amma mucaan kun seeraaf dabarfamee kennamutti. Suura mucaa maxxansa abbaan barbaade seenaa baaruu dandeessi. Ani gaafa shawaa ta'e wallaggi yoo du'e natti tolu bara. Maal akkamitti du'a nama bineensa moo namni akkamitti. Kanaaf wanti isin qabdan garuu nama tokko jecha namaa hin dhagayina arrabsoo namaa hin dhagayina hin boo'ina asirratti karaa ittiin furmaa boochi homaa nun fuudhu sammuu sin dhukkubsa malee mataa sin dhukkubsa malee boosanii fi homaa buusuuf hin dandeessan. Karaa ittiin mucaan kun qabamu barbaada. Karaa ittiin qabeenyi mucaa kun godhatu. Karaa ittiin daftarri mucaa kanaan kan inni Itoophiyaa qabu karaa ittiin dhaabbatu. Birri dafqi mucoo kanaa akka dhufu. Isa kana bichaa dhiibbaa godhaa malee dhiibbaa akkasii kana uumaa malee asirraa bichaa dubbachuun faayidaa hin qabu. Warri immoo ani wallaggaa jettee dhagaa ajjeete jettus boris numa tuuta atis immoo. Sigara hinuma tuuta maal jennaan shamarran dargaggeessu gaafa haaloo ba'uudhaaf immoo dargaggeessuma shawaatu sigara sis immoo gaafsan. Hubadhu haaloo baa'u yoo ta'e gumaa baasna yoo ta'e dargaggeessuma shawaa sigara sis gaafsana borus kanuma wanta ati gootu hin qabdu. Kanaaf garuu dhiira biyya biraa nama jettanii hin jaalatina dhiira hin beekne qilleessa irratti dhiira jettanii hin jaalatina birri keessatti hin ergina. Gumaa mucoo kanaa garuu karaa biraa bahuu danda'a. Waaqayyo hin baasa. Arra mana keessa kaa'ee shamarran biraa mana keessa kaa'ee ofii bakkee yoo ta'e gaafa isheen dhattee mana isaateetti gaafaratti shamarran biraa yoo garbachiise akkamitti inni isa gaddarbate jedheen isa gaddarbate kalee samaa of hin darbanne achitti dhattoo facceefti. Kanaaf shamarran biraa mana keessa kaa'ee shamarran biraa gaddarbachuu dandeessi gaafa isheen dhatte. Fooqirraa gaddarbachuu dandeessi. Sababiin isaa mana isaatti jiru maaliif irra dhokate? Maaf irra eessa reeke? Maaliif akka nama eeyyatu akka bishaan rakkinni keenya walitti buunee reessi dhiidha? Morma hidhuu namni ajjeesu jira? Dhugaa jirtu maal dubbanne? Nama qabeenya namaa nyaata dafqa namaa nyaata dhiisiti birri manaa nyaata dhiisiti namni guyyaa tokko gaafa waliin haasa jara keenya.
amma molummaa namni tokko amma mol gubata namni tokko inni ani wallaggaa lafa koomtuu hin beeku ani laafiidha nam fedha inni jedhan hin jiru inni kun abadan hin jiru dhiibbaa mucaa kanarratti maatii mucaa kanarratti qabamee seera gara gaafa nuuf oole yaada isaa hiiga dhufa saka hattuun fi akkas kutannoo bicha barbaachisa laphee bicha barbaachisa mana ture harka bicha isa baqqabina laphee qabaadha kutannoo qabaadha ani ishiin beeku ishiin meettaa wal qixxeedha ishii sun immoo jiddaadha ishii sun immoo salaalee ishii sun immoo maal hin jedhina shawaan shawaadha bakka guutummaa akkuma isaan dhehen kaleessa koominti irratti gadaabaaranii kan nu darbatan shawaan shawaadha wallaggi guutummaa guutuu mucaa kaas yakka hojjetu jedhee gadi bobbaan ani guutummaa wallagga irraa dubbachuu komiti baalagee kana baasuu qaba warri biyya beekan kennaa jirus immoo irra ga'aa jirus immoo lulaachaa jirus immoo haadisaa jechuudha wanti sun hubachuu qabdan dhiibbaa akkasii kan